Ashamaa kabajamtootaa fi hordoftoota shanan entertainment har'a waan ajaa'ibaa takka qabanne wanni ajaa'ibaa sanis maal beektan garuu waan tan dalandee addaa koottaa laala wanni tun maal yottanii kan nu gaafattan yoo taates koottaa itti dhiyaadha ganaa torbaan kana guutuu jenajjinaa ifi yaaddan maaliif yoo jettan kaardii abbaa shantamaa tan yuutuubii shanan entertainment irratti nama lakkoofsa gama dhumaa san argate yookiin lakkoofsa gama xumuraa tan irraa deemnee lakkoofsa san argate komantii jalatti nu barreessitanii yoo lakkoofsa san akka carraatti argattan kaardii abbaa shantamaa isinii guutuu ni dandeenya. Kana malees lakkoofsa keessan akka isin nuti nu argachuu dandeessan yookiin nuti isinii dawwallee kaardii abbaa shantamaa tana isinii guutuu dandeenyutti lakkoofsa masmara isin qabdan san ni barreessitan dura deebitanii achi siitanii hammattuu keessanii lakkoofsa nuti isin takka hanga kudhanii jiru keessa lakkoofsa dhumarratti argamu takka hanga kudhanii takka tuuta lakkoofsa tokko tuutan yoo akka rasiibaatti irratti isinii wanni san akka carratti argattan isinii dawwallee lakkoofsa keessan san irratti kaardii tana isinii guutuu ni dandeenya nu amana waan kana godhuufis hojiidhaan agarraa yuutuubii shanan entertainment jala seenaadhaa viidiyoo tana guutuu argattanii guyyaa muraasa booda waan kana argachuu hin dandeessanii anammaaf hangarmaan ja'a caalaa waan itti yoo qabaate karaa isaatiin isin dabarsa. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya jabaa ofii abbaatu jabeeffata. Shanan entertainment ijoolleen yoo reefu tana lafaa kaa'ate kan jirtu jechuudha. Kanaaf nuti Oromoo yoo wal jabeessuu baanne alagaan dhufee kan nu jabeessu waan hin jirreef subscribe, like, share, comment gochuudhaan shanan entertainment cinaa dhaabbattanii akka deeggartan gabarumaan anis yaada koo isinii dabarsaa immoo asirratti hirmaattanii kaardii kana abbaa badhaasaa akka taatan gabarumaan dhaamsa koo illee isinii dabarsuun barbaada jechuudha.